Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsaan boojalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa kiyya baay'ee Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u jirtu fayyaa keessanii hordoftoota kiyyaa akka bakki balii xarrateessan hundumti keessanii yookaan hordoftanii biyya Itoophiyaa keessaa biyya alaa keessa teessanii kan hordoftan hundumti keessanii nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota kiyyaa fayyaa keessanii ani jira galata rabbii dhiifama guddaan isiniin jedha baay'ee tokko dhiifaman isiniin jedha baay'een badee jira baay'ee miidiyaa irraayis namoota irraayis qoshee fagaadheen turen isiniin jedha sababni fagaadheef immoo akka carraa ta'e viidiyoon dalaga'een ture viidiyoo sana toon dalagini gara biyyaa deeme jechuudha biyya deeme yeroo jedhu daandiin cufame daandii yeroo cufamu immoo rakkoota garaagaraa wantoota garaagaraatu jira hundumti keessanuu isinii galee yaada maaliif daandiin cufame naannaa torbee lama waan akkasii baadiyyaa ture kanattan badeen isiniin jedha har'ammoo maaliif obsee maaf baddee jettanii ijoolleen baay'ee nagaafachaa jirtu. Ana bira tareellee ijoollee hiriyoota kiyya warreen keessaan deemtanii gaafatan dhugaa waaqayyoon isiniin jedha hin bannee jira haalumatu mijachuu dide kanaaf hin badeen isiniin jedha xiqqoo ishiin na cuccureessas waan jiruuf hin badeen isiniin jedha warreen hordoftoota kiyya taatan warreen jalqaba na hordofaa turtan warreen hamma dhumaatti na wajjiniin jirtan eebbifamaan isiniin jedha viidiyoo kiyyaa isinitti tolus isinitti badus laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha maaliif hojjettanii akkuma nama tokko hojjedhee guddachuu na yaala garuu akkuma nama tokko yaadota gaggaarii isiniif dhiyeessuu na yaala garuu yeroo kaan sagalee daa'immanii yeroo kaan immoo wacoota garaagaraa waan jiruufi waraabee gadi isiniif dhiisuu hin dandeenye jechuudha baay'ee maalarra deddeemee yoo jedhamu namoonni kaameeraa namaa qaban jiraachuu malu. Nama faana walitti dhiyaachuu isin barbaachisa jechuudha. Namni immoo konfiidensii hin qabu namni biyya keenya akkuma beektani. Kanaaf jechadha viidiyoo itoo mana keessa oolu itoo hojii hin qabaatiin jalqaba viidiyoo galakkisuu dhiisi jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee nan waraaba garuu koopiraayitii natti kenna jechuudha. Maaliif yoo jettanii waca garaagaraa kan eeyyamne nan beeka seera isaa cabsuuf otoo hin ta'in yaalii dhungochuuf yeroo waraabee dhaqee beeskise yeroo itti hidhu koopiraayitiin irratti kenna jechuudha. Kanaaf jecha amma koopiraayitiin itti kenna amma dabbii fudhatu amma waaqayyoo haala mijeessee bakkeen viidiyootti hojjedhu argadhutti jedhan calliseen isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa isin dagachuu miti yaadota garaagaraa waa'ee mana mucayyoo maalirraan geessee maaliidha wantoota garaagaraa jettanii viidiyoo jalatti na barreessaa jirtu. Mana mucayyoo si galata waaqayyoo xumuree jira rabbaa eebbifamu. Amma maatiin shigaa hin beektu haalli biyya keenya keessa jiru jooko maybe warreen maatiin keessa isin odeessanis jiraachuu danda'u warreen isin ittiin odeessanis jiraachuu dhiisuu malu kan gaafa tokko yoo deemame gaafa lammataa hin deemamu daandiidha bokkaadha sabila sassaabu wantoota garaagaraatu jira. Kanaaf na daangisse malee jalqaba silaa viidiyoo maatii kee manichatti yeroo galan isin agarsiisa eenture dhuma isaarratti jechuudha. Kanaaf immoo innis immoo mana xumureen jira. Asarakabu qofatu na afe mana mucayyoo maal goote maalirraan geesse jettanii na gaafachaa turtan tokkoffaamu baajanni isaa amman fixee obsee maalidha mucayyoo kana baajata ammam gaafatee lafa isaa bittaa qabee miti yaani ijaarsarraa kaasee yoon jedhee maybe gaafa xumuramee maatii ishiitti asarakabe reega ishii hidha'ee isinitti himuu danda'a jechuudha. Maaliif amma akkasittiin ganaa wantoota mana keessatti barbaachisu mana qofa miti dhaabbachiisoo ijaaranii kan namatti kennamu maaliif wantoota mana keessatti barbaachisu hin guutama waan ta'eef jechuudha. Innis immoo baadiyyaatti wanta baadiyyaatti jiraatan maybe akka tasaa burcuqoo isaanii wantoota garaagaraa malee wanti isaan fidanii dhufan hin jiru. Ganaa piroosesiin mana keessaa yoo immoo beezaan mana keessaa ganaa guutama waan ta'eef isa faana waan hunduma isaayyuu walitti hidha'ee xaaqaa samma ta'ee dallaansaa xaaqaa hammam akka ta'e wantoota garaagaraa kushiinaa jira kushiinaa argitan naaf fakkaanne garuu kushiinaanis ijaarameera jechuudha. Inni kanaaf wantoota garaagaraa hunduma isaarrayyuu isinitti hima jechuudha. Warreen gaaffii kana na gaafattan jechuudha xumureen jira. Anis immoo waaqayyoon naa kadhadhaa xiqqoo ishiin na cocorreessaa jira. Qilleensi na waggaa jala ga'uu ga'inatti jijjiiraman natti fakkaata. Sagalim kiyya irratti isinii gala yaada awtaalloo fakkeessa ayiroonnoo maaliif akka ta'e naan galle eeguman qilleensa baadiyyaa keessa tureef natti fakkaata. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warreen viidiyoo kiyya immoo hordofuu barbaadan dhugaa waaqayyoo dubbachuuf viidiyoo barbaadan iyyuu waan barbaadan na ajajadhaa isin hojjechuu hin danda'a. Maaliif amma mucayyoon godeenyaan kiyya jirti as dhufteetti waan ta'eef ofii kiyyaa bakkee sana deemee
waan isin nuuf dhiyeessi jettan ishii yoo na waraabde isin hojjechuu danda'a jechuudha. Jalqaba meeshaalee garaagaraa nu agarsiisinaan jechaa turtanii bakkee meeshaalee sana hundeemee an ofii kiyyaan an gaafadha garuu nama viidiyoo na waraabuun qabu. Tokkoffaa immoo mi'oota manatti ittiin fayyadamee viidiyoo waraabuu fuutanii gabaa keessa olii gaddeemuun ijookoo namni ijaan taaneen isin ilaala. Namni illee garuu maallaa godhas miti garuu ilaalchi namni isiniif qabu jira miti egaa. Xiqqooshiitoo gara Finfinnee ta'e rakkoo hin qabu garuu gara keenya kanatti baay'ee isaa wantiidha isiniin jira. Kanaaf ammoo wanta barbaadan tokkoffaa obboloonni mana ijaarratanii amboo keessaa qabdan obbolaan keessan manni keessan ijaarame isiniin jedhani ijoolleen baay'een akkanattiin gudii ta'aa jirtu jechuudha. Mana keessan sana bakkee isaatii fi wantoota garaagaraa ilaaluu barbaadu ta'ee natti dawwaladhaati. Lakkoofsi bilbila kiyyaa jalqabayyuu kan imoon jira jechuudha. Natti dawwala bakkee isaa deemee viidiyoo waraabee dhugumaan na akka nama hin beeknetti haqee ilaalee eenyutu ijaarsise kan eenyuti minaam jedhee viidiyoo gadi isinii dhiisuu hin danda'a. Maaliif hojjettanii an maatii keessanitti dabarsin gorsuuf otoo hin ta'in namoonni baay'een dhugaa waaqayyoo dubbachuu baay'ee isaa wanti ta'aa jiru jechuudha. Kantuu ta'aa jiru kun immoo ta'uu hin qabu. Namni amma fakkeenyaaf mucayyoo afaan amaariffaatiin hojjetu leebleem jechuudha. Leebleem mucayyoo warra wanti sana maani maqaa isaanii warra uraagee sana. Wanti ishiin jalqaba irratti mucayyoo tokko irratti wanta taasifame mi'a geessitee dhattee argite hunda keessanii barumsa ta'a jedhee yaada jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf namoota hunda miti bakkee miidhama namaa kan baruu danda'u bakkee yaada keessanii kan hubachuu danda'u ani bakka yaada keessanii isiniin ga'a jechuu kiyya osoo hin ta'in wanta qabdan tokko dhugaa isaatiin haddatti harragaaggatachuu dandeessu. Maatii hundammoo miti maatiin nama sobu maatii hunda miti. Maatiin jeddu galeessi jira yaada kee kan hin hubanne maalummaa kee kan hin beekne kaayyoo kee kan galmaan siin geenye jiru hedduun isaanii jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii adda baafachuu warreen barbaadan hundumti keessaniyyuu amboo keessaa gudar amboo warreen akkasii naannaa akkasiiti warreen qabdan rakkoon tokko hin jiru deemee isin ilaaluu danda'a. Goodanyaa kiyya gara kiyyatti sixxee jirti waan ta'eef dawwalee waan madhee akkashiin viidiyoo na waraabde wanta qabdan sana ija keessaniin argitan isinii gochuu hin danda'a jechuudha. Maaliif kun immoo maatiin keessan isinitti hoon dheekkame nama ollaa sanaa gaafadhee maalummaa maatii keessanii gaafadhee safara isaa seeraan beektu taana maalummaa maatii keessanii maqaa mana sana nama mana sana ijaarsisaa jiru hin beektu taanaan dhugaadhaan ollaa isaanii hin beektu taanaan ani waa biraa otoo hin ta'in yaani jibbilo normaal dhaqee warri ollaa sana gaafadhe jechuudha. Maatii keessan gaafadhe maatii keessan isinitti mufachiisu otoo hin ta'in jechuudha. Kun immoo maaliif anaaf otoo hin ta'in isiniif jechuudha. Maaliif namni kan dadhabu firii ija isaatii yoo hin dadhabbii isaa ija isaan arguuf keessatti boqochuuf jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf kanaaf immoo namoonni hin hojjettu hin ergitu malee maalirra akka geessan hin beekne jirtu. Ijoolleen baay'ee nama fakkeenyaaf manni nu xumurame jettanii yeroo dhuftan manni keessan yoo hin rarra'ee kanafe dhoobamee yoo hin immoo toon maragamee xaaqaan irra bu'ee masaran hidhamee wanti tokko ta'u irratti baarriin otoo hin galiin dhuftu. Yeroo dhuftan maal taatu barreetti ishii qabatanii dhuftan sana wantoota piroosesii isa barbaachisu hunda isaatiin hin guutu jechuudha. Galchuun keessanii hoo maal deebi'ee hin deemu jettanii dhuftu. Booddee hoo maal gootu bakkee itti boqottan waan ittiin sochootan yeroo dhabdan bakkeen dhokannaa keenya biyyichi gosa beektan sana. Kanaaf kana ta'uudhaan dursaa anas ta'e namoota biraa fira keessan kan isinitti dhiyaattan nama isiniif yaadu namni dadhabbii keessan hubatu hin jira yoo ta'e wantoota akkasii akka ragaaggaxattanii jechuudha. Har'aa kana haasa'uuf otoo hin ta'in ani jirtuu isiniin jechuuf an dhufe malee kana keessa fagaadhee haasa'uu isaa baay'ee waan hin danda'u natti fakkaanne garuu namni gaa miidiyaa irra ga'e xiqqoo hin jajjabaata isa jedhamuuf isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyya waa biraa otoo hin ta'in ani kan isiniin jechuu barbaadu. Obboloonni baay'een idduma miidiyaa kana amma fakkeenyaaf viidiyoo hojjechuu dhiisee tureeranii jechuudha. Eddisuma wantoota hedduun dhaga'ee wantoota obboloota irratti ta'u. Kanammoo guyyaa biraa deebi'ee isinii ibsuu hin danda'a. Kanaaf viidiyoo isinirra dheeressu hordoftoota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hundumti keessanii immoo waaqayyo hamaaru. Naan jedhaan isiniin jedhaa anis hin baduu deebi'een nu faana hojjedha yoo akkuma carraa yoon har'a carraa tole.
guyyaadhaan viidiyoo gadi dhiisuu na yaala jechuudha. Waggaa waaqayyo dubbachuu wanta hojjedhu baay'een qaba. Wantoota kadiraamaa gorsoota garaagaraa waan hojjedhu nan qaba garuu uumaa gochuu hin dandeenye waca jira waan ta'eef isiniin jedha. Kanaaf yeroo baadiyyaa deemtee maa waraabdeen dhufiin hojjettan immoo bilbilli inni kun yeroo achi deeme cirraashumayyuu viidiyoo waraaba garuu achitti immoo waanan irratti fayyadamu kunoo meeshaalee kana immoo fudhadhee hin deemu. Kanaaf isiniin jedha hordoftoota kiyyaa galatoomaa like share subscribe gochuudhaan na simadhaan isiniin jedha. Adaraa waaqayyoo like share subscribe naaf godha. Hordoftoota kiyyaa hunduma biraan nagaan isiniin jedha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Shalom.